Hararge qamadin hin jirtu caati yoo noqote. Caati illee taanaan sanuma qaba mirqaane. Ibanni amma hararge galee caati qaba mirqaane namni la arsii dhaqa jedhee rakkisa. Antana keessa hin jiru. Yaa Rabbi natti satin dandeetta. Miila arsii dhaqa jedhee bahee bada. Qamu gaafa hararge jiru qamu nattaaftu. Miilaan galagara warra kennaa jedheeti karaa bada bahee antana keessa hin jiru. Antana keessa hin jiru. Qabu gochuu yoo bada. Anna guys dhuguma cancellation qabaannan karaa WhatsApp na dubbisa ka. Cancellation qulqullina nyaataan na dubbisaati location isinii erga koottaati. Warri dhuftan qofti na dubbisa. Anammallee isinii hima warri paaspoortiin keessa isinirraa dhumee jiru yoo jiraatanii paaspoortii keessan galmaha paaspoortii keessan fudhadha paaspoortii akka duraanii miti. Paaspoortiin ka hoggaa 10 dhufee ji'a lama moo akkas jala gaafata paaspoortiin gizee gaafataara. Ji'a mina dhufaan jiru. Yoo paaspoortiin keessan dhumeeraate cancellation hin fudhatina. Mukaalafa sentan waan ta'eef. Osoo cancellation hin fudhati osoo madaamii biraa hin bahini deemi nageesse di madaamiidhaan. Mintunno bismillah. Madaamiidhaan nageessi jedhi paaspoortii kan kee galmaahi paaspoortiin kee yeroo dheeraa fudhata yeroo paaspoortii kee harkarraan gahattetti madaamiidhaan cancellation hin aladhu jedhi yeni maar paaspoortii yeroo dheeraa fudhata cancellation kan isinii kennamu guyyaa 25 amma ndoo madaamonni taarika biraa fidaniiran guyyaa 7 fasii kennuuf iddeerti madaamiin si aarteef jennaan madaamii ammallee ija aariitiin biraan deemina yoo deemtan Sabaayidhaan si aarteenan guyyaa takka see kenniti. Har'atti har'a cancel si gooti. Har'aami har'attiin cancel si gooti. Chaansii tokko silaatu guyyaa 5 cancel si gooti. Gaafa sanatti haala qallish. Bilookii sittumte achi deebiste duubaan. Baqaati bilookii taateerta waraqaalee dalagachuu hin dandeessu. Mukaalafaallee deemtee kafalattee minaamina jettu. Kanaafuu chaansiin kee maali madaamii yeroo biraa baatullee sabaayidhaan biraa bahii cancellation guyyaa 28 naa kenni jedhitti. Madaam cancel na godhi cancellation naa kenni bicha osoo hin taane guyyaa hanganatti hangaa waraqaa kiyya qayyarachuu danda'utti cancel naa godhi. Jedhi yani maaroche. Isin galte akkasitti biyyarra ammoo warri dhufu barbaada akka isiniin jedhe san na dubbisa. Cancellation paaspoortiin keessan ji'a 7 yoo ta'e ji'a 6 yoo ta'e kan isinirra mana biraa yoo deemtan qayyaramuu danda'u fiizaan paaspoortiin keessanii achi gadi yookiin achi ol yoo achi ol ta'e bareeda achi gadi taanaan fiizaan keessan hin qayyaramu laazima ji'a 6 gaafata hada qaanuun ji'a 6 gadi yoo ta'e paaspoortiin keessan hin fayyadu mana biraa deemtanii fiizaa biraa qayyarachuun hin dandeessan akkasan dubbiin waggaa 10 ka dhufe jedhan kana deemaa baafudha yeroo isinirraa dhumee yoo jiraate paaspoortiin kee jiini jaha qofti irra haftee yoo jiraate si fayyadu biyya kana dalagaa mana biraa seena yoo jettee baate paaspoortii saniin si qayyaruu hin danda'an fiizaa yarina ifidina kuma 500 dhufaaranii birri kuma 600 dhufaaranii birri san wadi buusaati dalagadhu jedhaati nama sanii kenna biyyattu wallahi dalagatanii jijjiraman biyyumattuun qayyarama namni qalbii qabu yoo dalagate anamma akka laal nu amma ani yeroo biyyaa bahu namoonni an biyya dhiisee dhufe nama tokkotu dhufe malee namni kun dalagee biyyattuu jijjirameera hin qalladaniisin haadhaaf abbaa ofii ija keessa laalaa nagahan biyya ta'anii dalagachuu wayya biyya kana maal hojjetame bazaan malfoomannu ilmoon dhiiraa rakkachuu irra ilmoon dhalaa rakkachuu wayya rabbiin dhiiraa rakkattee sitti hin fidin akkamitti akka garaan keessi dadhabuun argineeti
أنا كوري أنا أو كاسين نكابي تايا نا ديمي سلاتي تمو ديمي مال قولي تماري أنا ilmi dhiiraa rakkachuu irra dubartiin rakkachuu wayyu. Dubartiin takka rakkattee ala kana yoo jiraatte anillee kottu edana si bulchaa jedhee galuu ni danda'a manattiin. Atillee kottu edana si bulchaa jettee dubartii shamaraa tokko alaa fuutee galuu ni dandeetta. Anamma dubartii shamaraa akka ala kana rakkadhe yoo jette fuudhee mana kiyyetti ol galuu ni danda'a. Waa ofii nyaadhe nyaachisuu hin danda'a. Ilma dhiiraa tokko garuu fuudhee galuu ni danda'u. Iheen nagartaa qallacha fuudhee galuu ni danda'u. Ilma dhiiraa tokko galeeni bakka teessisu, bakka raffisu, bakka kaasuun qabu. Dhalaaf shamarri wal geessan galan nama bultii qabu fa'a. Nama bultii hin qabne dhiira tokko manatti hin galtee eessa goota. Biyya kanatti akkasii firiideemi hin jiru. Innaa ilmi dhiiraa rakkoo ilma dhiiraa rabbi sin garsiisin jiru ta'etti. Anamma ijoolleen takka kunuuta karaa irratti teessisanii viidiyoo waraaban takkiin ijoollee 8 akkas geetti ijoollee shawaasanii bataam ana namni garaana nyaataa bare. Garaana nyaatanii viidiyoo isaaniillee duuti godhee postoteera garuu biyuun isaa baay'ee laallamne baay'ee naazaazananii ilmoon dhiiraa rakkatiin. Kanaafuu maal isiniin jedha ijoollee infidinaa dhiisaa ijoollee dhiiraa. Please dhiisaa. Keeshaa qabaa harka. Anama wali haasawun jaaladhu. Kopha makiyya xar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 
asii namatti taasa'u hin jaaladhu. Kophaa kiyya xarrisee xumuree lixuun hawaayyaanu. Cancellation qabaanna amma WhatsApp na dubbisa. Nyaataaf cidhaati illee warri dandeessan. Tuffaan bareedaa nyaata. Hayyachuu indaan nakaakuun. Argitaniirtan kuni irreen jechuun waan meeqaan dhufe seetan waan meeqa nyaadhe re'ee meeqa nyaadhe takka dhaluun illee bu'aa qaba guys. Wallahi sababattee hangaruu baay'een cifne dafee ka'e. Osoo kaciisu uffata ani hin beeku. Sosso'ee hin danda'u re'ee tana nyaadhu. Deettuudhaa nyaadhuudhaan gixxam. Haadha wasiisaatii nyaadhuudhaan gixxam. Habiibtu. Ati sangaa fakkaatee lafa kaatu. Angara baay'ee algaa gubbatti hin sooramne haa ta'u garuu hin nyaadha nyaata. Nyaataan digirii cabseera. Gaafi kiyyaa maqamadii qotuu qaba biyya galee. Sangaa xamadee yoo qote malee waan na danda'u natti fakkaatu. Harargee qamadiin hin jirtu caatii yoo qote. Caatii illee taanaan sanuma qama'ee mirqaanee. Ibanni amma harargee galee caatii qama'ee mirqaanee nam miilaa arsii dhaqa jedhee rakkisa. Wantana keessa hin jiru. Yaa Rabbi natti isatti hin dandeetta. Miilaa arsii dhaqa jedhee bahee bada. Qamu gaafa harargee jiru hin qamu natti haaftu. Miilaan galagara warra kennaa jedheeti karaa bada bahee wantana keessa hin jiru. Wantana keessa hin jiru. Qabu gochuu yoo bahe. Anna guys dhuguma cancellation qabaannan karaa WhatsApp na dubbisa ka. Cancellation qulqullina nyaataan na dubbisaati location isinii ergaa koottaati. Warri dhuftan qofti na dubbisa. Anammallee isinii hima warri paaspoortiin keessa isinirraa dhumee jiru yoo jiraatanii paaspoortii keessan galmahaa paaspoortii keessan fudhadha paaspoortii akka duraanii miti. Paaspoortiin ka hoggaa 10